Ashama akkam jirtu maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Miidiyaan Kiilolee guyyaarraa dubbii ijoo taatee dhimma waraana Gaambeellaatti banamee wal qabatte tokko bal'inaan isin biraan geessi nu waliin ta'a. Yoo hubatan huba guuru jedhame miti yaasaba. Ani garuu akkasiin jedha. Warri abbichuu hubachuu hin dandeenye imala jijjiiramaa inni mitiin eegalee injifannoo itti jiru danquuf boqonnaa dhabuun huba funaanuu barbaadu. Guyyaa kaleessaa muummichi ministeeraa keenya paarlaamaa irratti yaadolee fi gaaffilee ka'anii tokkoon deebii kennaniiru. Haa ta'u malee kaayyoo badii fi ergama wayyaaniin kenniteef qabatanii kan deeman jaleewwan juntaa kan ta'an kanneen akka shanee fi finxaaleeyyii biroo ergama kennameef qabatanii magaalaa Gaambeellaa fi magaalota naannawaa sanaa tasa seenuun dhukaasa uummata irratti banuun gara jeequmsa uuman kanatti deebisuun deebiiwwan muummicha ministeeraa deebisanii fi haasawaa gaaffilee uummata miliyoona hedduuf deebii ta'uu akka hin dhaggeeffannee fi tasgabbii hin qabaanne gochuun mootummaan uummataaf dhaabbatu kan hin jirre keessuuf yaalanis yaadiin isaanii kun haala qindoomina uummataa fi qaamolee mootummaa nageenya eegsisan ibsuun jalaa fashalaa'eera. Xiyyeeffannaa fi kaayyoon finxaaleeyyii kanaa uummata irratti dhiibbaa uumuun karoora wayyaanee isa Maqaleetti kalaqame Oromiyaa fi naannolee birootti raawwatamuuf yaalame garuu abjuu ta'ee sana galmaan ga'uuf ture. Haa ta'u malee mootummaan gama hundaan hojii isaa boonsaa fi amansiisaa ta'e irratti hundaa'ee uummata isaaf akka hojjetu ilmaan cubbuu saba gantee diinaaf duutu kana uummatarraa qolachuun aantummaa uummataaf qabu kan abbichuun ga'umsa cimaan hoogganu ta'uu haala ajaa'ibsiisaan mirkaneessee jira. Guyyaa kaleessaa Gaambeellaa fi naannoo sana irratti dhukaasni baname ergama wayyaanee ta'uu ofii isaanii ba'anii karaa miidiyaa isaanii dubbachuun dhaga'ameera. Muummichi ministeeraa keenya garuu karoorri finxaaleeyyii kanaa gonkumaa akka galma hin geenye paarlaamaattis ta'e Gaambeellaatti deebii qusaa ta'ee fi olaantummaa seeraa eegsisuu danda'e deebisuusaa mirkaneesseeras agarsiiseeras. Kun immoo adeemsa imala jijjiiramaa keessatti eenyumtuu abjuu badii abjochuun imaanaa wayyaanis ta'e kanneen warra adii qabaachuun tarkaanfii takkaallee akka hin sochoone mootummaa fi uummatatti gufuu ta'uu akka hin dandeenye nu hubachiisa. Guyyaa har'aaf qabadhee kanan dhiyaadhee asuma irrattan goloba. Kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee turtii gaarii qabaadhaa jecha laayik sabiskiraayib gochuun dagatiinaa galatoomaa.